Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani nagaa alhamdulillah. Akkam jirtu nageenyi badhaadhaan isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu ijoolleen baay'een yeroo duraan biyya galisanis gaafii baay'ee na dhiyeessaa turtani. Amma dhiyeenya kana Faasikaan biyya galtee jirti. Ergaan isiin dabarsite ergaan isii warra biyya namaa jiru dabarsite warri waan jiru walitti qabannee fuultakke magallaa muluma asii hin deebinu jennee gallaa warri jettan yaada keessan jijjiiraa. Jireenyi biyyaa naman teessisuu Itoophiyaan of keessa naman teessiftuu birrii waggaa 2 hojjettan guyyaa 5tti dhumaa. Birrii waggaa 7 hojjettan guyyaa 15tti dhumaa. Jireenyi baay'ee guddiidha jettee jirti. Amma asirratti dhugaa dubbachuuf jireenyi baay'ee guddiidha. Baay'ee guddiidha dhugaa. Haga gizee isin waggaa hadhaa baatan caalaayyuu guddiidha warrummaan waggaa har'aatu biyyaa baatanuu jechuudha. Kasan duraa silaa isin wal isin harkaa dhaya. Wal isin harkaa dhayaan isin jedha. Namnummaan akkamitti jiraataa haga jettan isin geessisaa jechuudha. Maaliif namni biyya keessa jiru garuu baratee jira wallahi akkasumattuu ima jiraataa jira namni akkuma ta'ettuu jechuudha. Garuu baay'inaan ijoolleen biyya namaa irraa galan kunneen haala jireenyaati walqabee biyya Itoophiyaa san keessa jiraachuun baay'ee itti ulfaataa jechuudha. Haga baratanitti bakka sammuu keetu cinqama. Way iyyeensuma madaamituu na hawwisiisa gizee jettutu jira. Achi deebi'ee achi cinqamuu sanaa wayya gizee jettu si jechisiisu jira jechuudha haalli jireenyaa biyya keenya. Yoo dalagaan qabaatiin yoo waa harkaan qabaatiin si galee duraanuu gizee biyya jiru inuma jiraadha. Amma maaltu jiraachuu nu dhorga jettanii warri waa osoo harkaan qabaatiin osoo waan godhatee warri galtan jechuudha. Baay'ee ulfaata wallahi baay'ee ulfaata. Yoo hojii ho'iin qabaatiin sammuu keetu si cinqamaa aduun siin dhiitu dalagama sannaa wayya dalagama sanitti eessaan deebi'aa si jechisiisaa jechuudha. Garuu qophooftee haala biyyaa keessa jiru hin danda'a jettee nin hojjedha jettee warra qabattee galtee hojjechuu dandeessaa. Akkasumattuu ni jiraattaa jechuudha. Si galee garuu immoo kana hundaa beekuuf warra si asmateettanii asitti amata lakkoofsiftan osoo galtanii waanuma kana hubachuuf jireenyummaan maal akka ta'e hubachuuf namnummaan akkamii akka jiraataa jiru hubachuuf osoo galtanii laaltanii deebitanii isinii wayya. Osoo galtanii laaltanii isinii wayyaan isiniin jedha. Waan dhagaanirra waan argantu qabatamaadha jechuudha. Ammas teettanii akkana isiniin jedhan dhugaa isinitti fakkaatu. Birruma isin harkaa qabdan tana lakkooftan hagana qaba jettanii garuu birri waa tokko hin bitu. Itoophiyaa keessatti waa takkatti hin bitu. Waa takka hin bitu. Lafa tokko lafa duwwaa hin bitoo jettaan mana miliyoonaa oliiti. Si galee qorqoorroon takkatti luukiin takkatti birrii meeqa hadha. So manan ijaara osoo jettee galaatii waan jiru laalaa warri as teettan jechuudha. Galaatii waan jiru laalaa waa godhadhaa birrii baankii keettanii homaa isin hin fayyadu baankii taa'ee. Amma takka isin hin bitu. Kan isinitti hojjettan kun yookaan mana gaarii bitattanitti hojjettanii akkasuma irraa ol dabalaa deema dachaan jechuudha. Dachaan dabalaa deema. Namoonni tokko haa waddadu maarree sharafni illee akkasumatti waddadaa jira. Warri jettan jireenyi biyya keessaa biyya Itoophiyaa keessaa dachaan dabalaa jira jechuudha. Ijoollee baay'ee akkasii yaadantu jira. Akkuma sharafni dabalu akkuma wanni hundi waddadu sharafni illee dabalaa jira maal rakkoo qabaree warra jedhanii akka sammuu ofii of amansiisantu jira miti. Dachaan dabalaa jira jireenyi jechuudha. Wanna hadda birrii 50 bitti burgimmaasha isaa itti dabalameeti birrii 70 yookaan birrii 90 yookaan birrii 100 akkasitti bittaa jechuudha. Dachaan dabalee kana kamaa si bitare birriin baankii taa'ee bu'aa siif hin qabu. Garuu gizeen galtanii waan qabdanii waa godhattanii
osoo biraa deebitanii wayyaa jechuudha. Akkasii obboleeyyan kiyyaa garuu waa hunda dhugaaf dharasaa adda baafachuuf haga maatiin keessan isinii himu caalaa oduu galtanii ofii keessanii ijaan argitan dhugaadha jettanii fudhattanii jechuudha. Amma maatiin keessan akkana yoo isin jedhan dhugama isinitti fakkaatu. Isinitti fakkaatu. Garuu gaafa ija keessaniin argitan ni amantan. Ni hubattanii jechuudha. Biroo waan akkam bitu. Hiqama mana keessaa hin bitoo jettee dhagayaa yoo gabbuute kumni 10 hiqamoo isiin bittu. Meeshaalee mana keessaa jechuudha. Meeshaalee mana keessaa itti fayyadamtu kanneen. Bunni kiiloo tokkochi birri 600. Maal goota? Amma tokkoon bitu jechuudha birriin gisee amma. Baaluma ta'e birrii Itoophiyaa jechuun bakka faayidaan ala ta'e jechuun hin danda'amaa jechuudha. Akkasii maaliifi galaatii laalaatii kottaa deebi'a isiniin jenna. Warri immoo muluu magala jettan kanaan durallee viidiyoo isin hojjedhee jira. Muluu hin galina waa hambifadhaa. Warri kontiraata jirtan kontiraata keessan waraqata keessanirra waa hambifadhaatii biyyuma laaluufu gala. Dalagaa jalqabdanii dalagaa isin mijate inuu haftan achittu. Yookaan dalagaa waan qabachuu hin dandeenye ta'e inuu deebitan. Sababa kana ta'e waraqata keessanirra waan bifadhaa. Muluu immoo kontiraata keessan xumurtanii irraa hin galinaa. Nama kontiraata xumurtanii yoo galtan gaafa fiizaan keessan dhumate akka bifa haaraatitti ganaa achitti siyoosii barattan. Siyoosii san immoo beekaa isin kuffisan. Haga ganaa beekaa na kuffisan achi gisee kiyya fixu birriin bitadhoo jettan hadha birrii 18,000. Kanuma amannaa ji'a 2 taatu ji'a 3 haa taatu kontiraata keessanirra hambisaatii biraa deemaa uuma sababaatiitti himaa jechuudha. Warra bira jirtan san biyyuma laaluuf isin mijatu inuu teettan inuu haftan achitti isin mijatu baatu inuu deebitanii jechuudha. Xaaxaa tokko malee achii baasii tokko malee. Isin jira obboleeyyan kiyyaa viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik godhaa bira kutaa. Akkasii warri amata iddoo keessatti lakkoofsiftan waggaa 5 waggaa 6 waggaa 7 waggaa 8 odoo hin galiin galaatii ilaalaa waan biyyi keessa jiru hubadhaan isin jenna obboleeyyan kiyyaa. Akkasii galatoomaan isin jedha.